Dhaggeeffattoota fi hordoftoota chaanaalii Waamicha Qubee akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo akkuma jirtanitti isin haa ga'u. Egaa hundumtuu nagaa akka taatan abdiin qabaa. Egaa har'allee immoo kutaa barnootaa tokko qabadhee isiniif dhiyaateera. Egaa kaa warri na hordoftan kutaalee barnoota darbirraa waan muraasa akka barattan abdiin qabaa. Baay'een keessanillee akka barattan natti himaa jirtu. Egaa warri hordoftan galatoomaa isiniin jedha. Egaa warri nus hordofne immoo nu hordofaa waan baay'ee irraa barattu. Dandeettii afaan Oromoo keessan baay'ee guddifattu, dandeettii barreessuu, dandeettii dubbisuu, akkasumas luga afaan Oromoo eegnee barreessuu baay'ee guddifattu waan ta'eef nu hordofaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa kutaalee barnoota darban keessatti dhiyeenya kana naannoo kutaa isa shanaffaan ta'anatti fakkaate sirna tuqaalee erga eegallee sirna tuqaalee jalqaba irratti mallattoo tuqaa yookiin qabxii ilaallee jirra. Akkasuma mallattoo gaaffii ilaallee jirra. Mallattoo raajeffannoo ilaallee jirra. Mallattoo qoodduu ilaallee jirra. Akkasumas immoo sirna tuqaalee kan ramadamu guddeessaa ilaallee jirra. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu achuma sirna tuqaalee jalaa mallattoo waraabbii kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Egaa na hordofaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma namoonni immoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuun sheer gochuudhaan nu hordofaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasumas immoo barumsa keenya yeroo hundumaa akka gadi dhiisne akkasiin ga'u mallattoo yaadachiistuu yookiin immoo ishee ringii beeksisan irratti aktiivii godhadhaa ishee tuqadhaa isiniin jenna. Namoonni hordoftan maaliif kutaan barumsa keenya akkuma gadi dhiisneen akkasiin bira ga'u jechuudha. Namoonni itti furtanii wajjin barachaa jirtanii. Akkasuma immoo karaa garee telegiraamillee namoonni hirmaachaa jirtan barattoota baay'ee qabna. Kottaa hirmaadhaa garee keenya Waamicha Qubee jedhu gara jalaa diskiripshinii viidiyoo kana jalaan ergattu. Akkasumas garee telegiraam irratti Waamicha Qubee jechuun itti dabalamuu dandeessu. Isiniin jedhaa baay'een keessan dhuftaniittu. Egaa gama barumsa keenya irraattan darbaa na duukaa bu'aa jedha. Egaa har'a walii wajjin kan ilaallu mallattoo waraabbiiti. Egaa mallattoo waraabbii maalii? Maaliif fayyadamna? Akkamitti immoo yoom fayyadamna? Afaan Oromoo keessatti kan jedhu maaliif nu fayyada kan jedhu hamma danda'ameen ni ilaalla jechuudha. Egaa mallattoon waraabbii afaan Oromoo keessatti maaliif fayyada? Maaliif faayidaan isaa kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Mee achiin dura mallattoon waraabbii kun akkamitti bakka buufama kan jedhu ni ilaalla. Egaa mallattoon waraabbii akkuma gaafa jalqabaa sirna tuqaalee ilaallu keessatti gosa lamaan jira jedheen ture. Mallattoo waraabbii isa qeenxee fi mallattoo waraabbii isa dachaa jennee gosa lama qabna. Egaa fakkeenyaa fi inni nama irra maru kuni mallattoo waraabbii isa dachaa jedhama. Kana jechuuni gama tokkoon maal jedhamu koomaa garagartuu jedhama. Mallattoo waraabbiin koomaa ol garagarte koomaan gadi garagartii immoo koomaa ol garagarte kun inverted koomaa jedhu afaan Ingiliffaa keessatti. Egaa kanaafuyyuu isheen kun akka kanatti lama taatee yoo barreeffamtee waraabbii dachaa jedhamu jechuudha. Akka kanatti lama taatee yoo barreeffamtee waraabbii dachaa double quotation mark jedhu. Egaa isa kan akkanatti barreeffama. Akka kanatti immoo isa lammaffaa irratti amman isarra maraa jiru kanatti immoo yoo ta'e takka taatee yoo barreeffamte single quotation mark yookiin immoo mallattoo waraabbii isa qeenxee jenna jechuudha afaan Oromoo keessatti. Isa qeenxee jenna afaan Oromoo keessatti. Egaa akka kanatti bakka buufamu jechuudha. Egaa faayidaan isaanii ilaallaa. Garaagarummaa qabu kan jedhume waluma wajjin ilaalla. Gara booddee irratti garaagarummaa qabu moo isaan kun maaliif akka kanatti iddoo lamatti adda qoodamanii ta'an kan jedhu namoota gaaffii ta'uu fi ni ilaalla jechuudha. Amma tokko garaagarummaa qabu kan jedhu maaliif namoonni baay'een yeroo baay'ee gaaffii kana yommuu gaafate illee argaa iyyuu nama baay'een na gaafate gara dhumaatti mee deebii kennuuf ni yaalla jechuudha. Garaagarummaa isaanii garaagarummaa qabu moo akkasuma akkuma feenitti gama feene fayyadamnamu kan jedhu sirriitti ilaalla waan ta'eef na duukaa bu'aa isiniin jedha. Mee ittuma fufnee faayidaa isaanii akkamitti afaan Oromoo keessatti mallattoo waraabbii fayyadamna kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha faayidaa isaa. Egaa faayidaawwan mallattoo waraabbii ni ilaalla. Faayidaa mallattoo waraabbii keessaa inni jalqabaa irratti haasaa nama tokkoo akkuma jirutti barreeffamaan gabaasuuf.
Kana jechuun dubbii namni tokko dubbate, dubbii keenya osoo hin taane dubbii namni biraa dubbate. Namni akkanaa akkas jedhe jennee barreeffamaan gabaasuudhaaf yookiin barreeffamaan teechisuudhaaf yookiin barreeffamaan qaama sadaffaadhaaf dabarsuudhaaf mallattoo waraabbii keessa gashinaa jechuudha. Kana jechuun nu qaama sadaffaadha yommuu dabarsinu abbaan jecha sana jedhee qaama tokkoffaadha, nu qaama lammaffaadha, qaama sadaffaadhaaf dabarsina jechuudha. Kanaafuu namni tokko akkas jedhee ture yookiin waa'ee kanarratti akkas jedhe jennee jecha nama sanaa gaafa bifa barreeffamaatiin keenyu dirqama mallattoo waraabbii keessa kaa'uudhaanii jechi sun jecha nama biraa, haasaa nama biraa, dubbii nama biraa ta'uusaa ni agarsiisna jechuudha. Faayidaa mallattoo waraabbii keessaa inni tokkoffaan. Mee fakkeenya yoo ilaalle nuuf galaa, fakkeenya ilaallaa. Mee fakkeenya kana akkas jedha. Hima isa halluun adda ta'e kana walii wajjin dubbisnaa. Wal kabajuun aadaa keenya waan ta'eef hunduu wal kabajuun jaalalaan jiraadhaa jedhu maanguddoon ollaa keenyaa tokko yeroo nama gorsan. Egaa asirratti amma jechi maanguddoo kanaa yookiin dubbiin maanguddoo kanaa waraabbii keessa gala jechuudha. Maanguddoo sanatu jedhe waan ta'eef ani amma jecha kana isinitti himaa jira kan jedhe anaa miti. Maanguddoo santu maal jedhani maanguddoon ollaa keenyaa suni wal kabajuun aadaa keenya waan ta'eef hunduu wal kabajuun jaalalaan jiraadhaa jedhanii jedhu maanguddoon ollaa keenyaa sun yeroo nama gorsan jedhan nama biraatti isinitti himaa jira jechuudha. Kanaaf ani qaama lammaffaadhaa qaama sadaffaatti himaa jira waan ta'eef kanaaf ergaa kana kan nama biraati yookiin dubbii nama biraati, dubbii maanguddoo kanaati fuudhetanii nama biraaf dabarsaa jira jechuudha. Egaa akkanatti dubbii nama biroo fuunee nama biraatiif dabarsina yoo ta'e yookiin dubbii sana barreeffamaan keenyas yoo ta'e egaa barreeffama sana nama qaama sadaffaa dubbisanii tiire kanaafuu yeroo akka kanatti barreessinu yaada nama sanaa yookiin haasaa nama sanaa bifa barreeffamaatiin yoo keenyu akka kanatti mallattoo waraabbii keessa keenyaa jechuudha. Kanaaf wal kabajuun aadaa keenya waan ta'eef hunduu wal kabajuun jaalalaan jiraadhaa jedhu maanguddoon ollaa keenya tokko yeroo nama gorsan jennee yaada kanatti yeroo barreessinu akka kanatti yaada namaa dubbii nama tokko barreeffama yeroo keenyu akkanatti mallattoo waraabbii keessaa keenya jechuudha. Asumarraan waan tokko cimsee kana isinitti himuu egaa mallattoo waraabbii keessaa himni galu suni sirna tuqaalee addatti eeggachuu qaba jechuudha. Sirna tuqaalee yeroo hundumaa addatti eeggachuu qaba. Yaadichi suni yeroo baay'ee himas yoo ta'es gaales yoo ta'es hima gaaffis yoo ta'e hima yaada guutuu dabarsu yoo ta'e mallattoo isaaf barbaachisu sirna tuqaalee isaaf barbaachisu eeggatee dhufaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaa fi yeroo darbee waa'ee qubbuddeessaa yeroo barannu kutaa barnoota keenya 20ffaa namoonni ilaaltanii himni kamiyyuu yeroo jalqabu qubee guddaan jalqabuu qaba jennee ilaallee turre jechuudha walii wajjin. Egaa fakkeenyaa fi wal kabajuun aadaa keenya waan ta'eef hunduu wal kabajuun jaalalaan jiraadhaa jedha maanguddichi kan jedhu kana keessatti yaadni maanguddoo kanaa hima tokko waan ta'eef jalqaba isaa akkuma asirratti qubee waa guddaa godhe kanaa qubee guddaan eegalla jechuudha yaada waraabbii keessa jiru sana. Akkasuma dhumarrallee hima waan ta'eefan himni isaa xumurameera waan ta'eef jiraadhaa jedhee maanguddichi xumuree dubbate hima guutuu dubbate waan ta'eef tuqaala nan kaa'a jechuudha. Erga sanaa booddeen mallattoo waraabbii keessa gasha jechuudha. Egaa yaadichi mallattoo waraabbii keessa jiru sirna tuqaalee isaaf eeggate kabajamee fi jiraachuu qaba yookiin eeggamuufii qaba jechuudha. Eeggamuufii qaba jechuudha. Maaliif waraabbii keessa keenya qofaaf yaadicha gaafa barreessinu akkuma jirutti barreessinee sirna tuqaalee biraa hambisuu hin qabnu kana of eeggannoo gaafata jechuudha. Tuqaa gaafate yoo ta'e tuqaadhuma irratti gaaffii yoo ta'e gaaffii raajii yoo ta'e raajii mallattoo raajii jechuudha. Akkasuma kan biraa qoodduun as keessa barbaachisa yoo ta'e tuqlameen akkasuma tuqaa jabaan itti fuftuun hin barbaachisa yoo ta'e sirna tuqaalee mallattoo waraabbii keessatti eeguun dirqama ta'a kan hubattiitu jedhee yaada. Kanaafuu sirna tuqaalee yeroo hundumaayyuu mallattoo waraabbii keessatti ni eegna. Ittuma fuunnee yommuu ilaallu immoo argaa deemtu jechuudha. Duuka bu'aa. Mee fakkeenya lammaffaa ilaallu immoo waa'ee haasaa namaa kana gabaasuu keessatti. Fakkeenya lammaffaa keessatti har'a haasaa isaanii keessatti dhibeen koronaa baay'ee babal'achaa waan jiruuf of eeggachuu hin dagatinaa jedhan Dr. Naabiyaad Geetuu yeroo dubbatan kan egaa Dr. Naabiyaad Geetuu beektu akkas jedhanii dubbatan jennee waa'ee Dr. Naabiyaad Geetuu jedhan himaa jirra jechuudha. Yeroo himnu dubbii isaanii keessatti
dhibeen koronaa baay'ee babal'achaa waan jiruuf of eeggachuun dagatinaa jedhaniitoo akka kanatti waan dubbataniif dubbii isaanii kana barreeffama keessa yommuu keenyu akkanatti egaa mallattoo waraabbii keessa gashina jechuudha. Mallattoo waraabbii keessa gashina. Kanaaf sirna tuqaallee akkasumatti eeggateedha. Hima waan ta'eef qubee guddaan eegalee jira. Dhumarratti immoo mallattoo tuqaan xumuramee jira. Sana booddee mallattoo waraabbii keessa gashina jechuudha. Egaa kun fakkeenya isa lammaffaa yommuu haasaa namaa gabaasnu, haasaa namaa barreessinu mallattoo waraabbii keessa gashinu nu agarsiisa jechuudha. Egaa haala kanaan mallattoo waraabbii ni fayyadamna jechuudha. Maal jechuudha walumaa galatti haasaa nama tokko yommuu bifa barreeffamaatiin gabaasnu barreeffama sana sirna tuqaalee keessa waraabbii keessa kaa'uudhaan akka fayyadamnu fi waraabbiidhaan akka adda baasnu baranneera jechuudha. Egaa halluu addaatiin kanan kaa'e yookiin kan asitti irra maru kana guutumatti yaada nama biraati yookiin haasaa nama biraati waan ta'eef akkanatti mallattoo waraabbii keessa kaa'a jechuudha. Kuni faayidaa mallattoo waraabbii keessaa isa tokkoffaadha. Isa lammaffaatti yoo deemnu immoo faayidaa mallattoo waraabbii keessaa akkas jedha. Barreeffama tokko akkuma jirutti kitaaba irraa garagalchuuf. Egaa kun immoo maalii fakkeenyaa fi yaada namni tokko kitaaba isaa keessatti barreessee yookiin kitaaba tokko akka wabiitti yookiin yaada ta'e keessaa fudhanna yoo ta'e yaada nama biraa fudhanna yoo ta'e gaafa yaada sana fuunee barreeffama keenya keessa gashinu mallattoo waraabbii keessa gashuudhaan abbummeen sun keenya akka hin taane agarsiisna yookiin barreeffamni suni nama biraarraa yookiin kitaaba biraarraa akka fudhatame agarsiisna jechuudha. Egaa kuni sirna barreeffamaa dhedheeraa yoo barreessinu waraqaa qorannoos yeroo barreessinu kitaaba garaagaraa yommuu barreessinu barreeffama garaagaraa yommuu barreessinu yeroo hunduma yaada keenya qofa barreessina miti. Yeroo baay'ee kitaaba garaagaraa fudhannaa yaada nama biraa fudhannaa. Egaa kun immoo dirqama jechuudha. Seera koopiraayitiitti illee nama gaafachiisa. Maaliif yaada nama tokko gaafa fudhannee pilaagiyarizimii nutti ta'a jechuudha. Jechuun immoo koopiraayitii nutti ta'a jechuudha. Seericha eeguun dirqama ta'a. Kanaaf yaada nama biraa fudhanne sana mallattoo waraabbii keessa kaa'uun dirqama ta'a jechuudha. Seera illee nama gaafachiisa. Fakkeenyaaf yaada nama tokko fudhattee akkuma jirutti akkuma waan barreeffama keetti mallattoo waraabbii keessa gashitu caljittee barreesse yoo ta'e abbaan barreeffama sanii abbaan yaada sanii yookiin abbaan hojii sanaa si gaafachuu danda'a jechuudha seeraan iyyuu. Kanaafiyyuu barreeffama namaa tokko kan nama biraati yookiin yaada nama biraati yookiin kitaaba tokkorraa fudhanne yoo ta'e barreeffama qorannoo tokkorraa yookiin waraqaa qorannoo tokkorraa fudhanne yoo ta'e mallattoo waraabbii keessa kaa'uun dirqama. Kana yeroo baay'ee xiyyeeffannaatti kennu xiyyeeffannaa gaafata jechuudha. Kanaafuu mallattoo waraabbii keessa kaa'uu qabna jechuudha. Yaada barreeffama nama kan biraa. Mee fakkeenya fudhadheetan ilaalaa yeroo sana ni hubattu. Fakkeenya kanarratti akkas jedha. Getaachoo Rabbirraa kitaaba isaanii Seellugaa Afaan Oromoo jedhu keessatti waa'ee fayyadama mallattoo raajeffannoo himoonni haaluma teessuma isaanii qofaan mallattoo raajeffannoo fudhatu jechuun baay'ee rakkisaadha jechuun barreessaniiru jedheetan amma yaada kana achi keessan fudhe jechuudha. Egaa kana amma barreeffama himasaa halluu addaatiin jiru kana barreessan kitaaba Seellugaa Afaan Oromoo Getaachoo Rabbirraa jedhu akkas jedhee kitaaba isaa keessatti barreessee jechuudha. Akkas jedhee kitaaba isaa keessatti barreessee jedhanii yaadicha akkuma jiruttan fudhadhee mallattoo waraabbii keessa gashe jechuudha. Maaliif yaadni kun kan koo miti nama kitaaba sana barreesse tarii wanta kana qorannoodhaan irra ga'ee ta'uu danda'a. Innis ragaa biraa fayyadamuu danda'a. Garuu kitaabicha keessatti akka kanatti barreeffameera jechuudha. Kanatti barreeffameera jechuudha. Kanaafuu barreeffamni yaadni kun kan koo miti yaadicha kitaabicha kanarraa fudhadha jechuudha. Garuu yaada kana kitaaba sanarraa fudhadhee mallattoo waraabbii keessa hin kaa'u yoo ta'e cal jedheetuman barreessa yoo ta'e seera barreeffamaa addunyaa nan cabsa jechuudha. Maaliif seerri barreeffamaa addunyaa yaada tokko gaafa biraarraa fudhattu akka kanatti kaa'ii jedha waan ta'eef seera afaanii keessatti illee seerama barreeffamaa keessatti illee akkanatti kaa'amuu qaba waan ta'eef egaa akka kanatti eegee mallattoo waraabbii keessa kaa'uun qaba jechuudha. Kana yeroo hundumaa dagachuu hin qabnu. Maaliif yeroo baay'ee yaada nama tokko yommuu fudhannu akkanatti kaa'uu qabna. Baay'een keenya sooshaal miidiyaa irratti isaa barreessinu. Eessatti yoo barreessinu abbummee yaada sanaa akka kanatti kaa'uu qabna. Yoo yaadicha sana eenyuyyuu akka barreesse eessarraa yoo akka fudhanne yoo wallaalle iyyuu ragaa wajjin iyyuu akkanatti fakkeenyaaf akkanani Getaachoo Rabbirraa jedhe kanatti yoo ragaa sana yoo kaa'uu dadhabne barreeffamni sun kan nama biraa ta'e mallattoo waraabbii keessa kaa'uudhaan namni biraa maal hubata jechuudha. Yaadni sun kiyyaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf yaadichi yaada dogongoraa yoo ta'e yaada fudhatama hin qabne yoo ta'e
yaada san kitaaba biraarraa fudhadheetoo yaadichi nama gaafachiisayyuu nama yakka namatti fidayyuu yoo ta'eyyuu akka sanatti barreeffama sana waraabbii keessa yoom kaa'e kan koomiti waan ta'eef itti gaafatamummaa isaallee irraa hir'ata jechuudha. Gaafatamummaa isaa irraa hir'ata waan ta'eef yeroo baay'ee akka kanatti nu fayyada waan ta'eef ragaa fudhannu kamiyyuu barreeffama kamirraa akka kanatti mallattoo waraabbii keessa kaa'uu hin dagatinaa jechuun barbaada. Kuni faayidaa mallattoo waraabbii keessaa isa kan biraati isa lammaffaadha maal jennee yaada tokko barreeffama biraarraa yookiin kitaabarraa fudhanne yoo ta'e kanatti mallattoo waraabbii keessa galchina jechuudha. Mee fakkeenya sadaffaa yookiin immoo faayidaa mallattoo waraabbii sadaffaa keessaa immoo inni kan biraa yaada morminu tokko mallattoo waraabbii keessa galchuun agarsiisuu ni dandeenya. Egaa kun immoo barreeffama tokko keessatti yaadni osuma barreeffama keenya barreessinu yaadni morminu wayii yookiin yaadni namoonni baay'ee irratti walii galan wayii kan nu morminu yoo jiraate yaadicha mormuu koo agarsiisudha. Yaadicha keessa kootu fudhatama akka qaban yookiin sammuu koo akka fudhanne agarsiisudhaa fi mallattoo waraabbii keessa kaa'uu ni danda'a jechuudha. Mallattoo waraabbii keessa kaa'uu ni danda'a. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Akkas jedha fakkeenyi kun. Abbaan warraa hojii mana keessaa haadha warraa gargaaruu qaba jechuun namoonni hedduun ni amanu. Asirratti kaa'ammaa yaada abbaan warraa hojii mana keessaa haadha warraa gargaaruu qaba kan jedhu kana namoonni baay'ee irratti walii galu. Ani garuu nan morma yoo ta'e yookiin abbaan barreeffama barreessu morma yoo ta'e yaadni kun isaaf fudhataman qabu yoo ta'e mallattoo waraabbii keessa kaa'a jechuudha. Maaliif yaadni kun inni fudhanne akka yaada isaatti miti. Namoonni baay'ee namni hedduu irratti iyyuu walii haa galu malee yaadni kun kan nama tokkooti jennee akka jalqaba ragaa fudhanne sanatti bara kitaaba kanarraa yookiin jecha nama tokkooti jennee agarsiisu yoo baanne yaadichi kun nuun fudhataman qabu yoo ta'e ani fudhataman qabu keessa kootti yaadni kun sammuu koo fudhatu nan morma yoo ta'e yaadicha akkanatti kaa'uu nan danda'a. Namni biraas irraa maal hubataree yaadicha akka inni mormaa jiru ni hubata jechuudha. Yaadicha akka inni fudhanne ni hubata. Ani immoo mormii kun agarsiisa jechuudha. Mormii kun agarsiisa. Egaa yeroo baay'ee akka kanatti yaada namni baay'ee irratti walii galu namni biraa irratti walii galu haa ta'u ilaalcha namni biraa hordofus haa ta'u ilaalcha naaf hin taane yookiin yaada naaf hin taane yaada inni mormuu akka kanatti fuudhee mallattoo waraabbii keessa kaa'uudhaan yaadichi ana biratti guutumatti akka fudhataman qabaanne agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Yaadichi ana biratti akka fudhataman qabaanne agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti mallattoo waraabbii keessaa inni biraa kan fayyadamnu isa kana jechuudha. Yaada morminu tokko yookiin yaada nuuf hin fudhatamu tokko mallattoo waraabbii keessa kaa'uudhaani akka kanatti agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanallee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yaada mormitanii akkanatti mallattoo waraabbii keessa kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Egaa fakkeenya gaggabaabseen fudhadhe yeroo qusachuudhaaf fakkeenya 2-3 fudhannee dhiyeeffama sanatti fakkeenya garaagaraa fudhattanii akkanatti shaakaluu dandeessu jechuudha. Inni biraa faayidaa mallattoo waraabbii keessaa inni afuraffaanii dhiyeeffama asitti dogongora qubeetu jira. Dogongora qubeetu sirreessaa. Akkas jedha faayidaa mallattoo waraabbii keessaa inni afuraffaanii hima keessatti waa'ee jecha yookiin jechoota dubbanna yoo ta'e jecha yookiin jechoota waa'ee isaa dubbannu sana mallattoo waraabbii keessa galchina jedha. Egaa kun faayidaa mallattoo waraabbii keessaa isa kan biraati isa afuraffaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaa fi barreeffama tokko keessatti waa'ee jecha tokko haasofna yoo ta'e abbaan dhimmicha waa'een isaa kan haasamu jecha tokko yoo ta'e yookiin jechoota yoo ta'anii mallattoo waraabbii keessa kaa'uudhaan agarsiisna jechuudha. Maaliif akka namni biraatti hubatamu waa'ee maalii akka haasa'aa jirru akka hubatamuu fi mallattoo waraabbii keessa keenyee ni agarsiisna jechuudha. Ni agarsiisna jechuudha. Mee fakkeenyaaf akkas jedha. Namoonni baay'een jecha hoolaa jedhu oolaa jechuun barreessu yookiin sagaleessachuu hin dandeenya. Namoonni baay'een jecha hoolaa jedhu oolaa jedhanii jechuun barreessu. Eeyyee fakkeenyaaf amma jecha hoolaa jedhu kana waa'ee isaa haasa'aa jirra. Waa'ee isaa haasa'aa jirra jechuudha. Waa'ee jecha hoolaa jedhu kana namoonni baay'een oolaa jedhanii barreessu yookiin sagaleessu jechuun ilaalaa jirra. Kanaafuu waa'ee jecha kana haasa'aa jirra. Waa'ee isaa kana haasa'aa waan jirruuf adda baasuudhaaf yookiin waa'een isaa akka haasa'amaa jiru adda baafachuudhaaf akka kanatti mallattoo waraabbii keessa keenya jechuudha. Egaa asitti mallattoo waraabbii qeenxee fayyadamee egaa yeroo baay'ee sadarkaa jechaatti jecha tokko qofa agarsiisna yoo ta'e yeroo baay'ee mallattoo waraabbii qeenxee fayyadamna kan dhuma booddeetti garaagarummaa isaanii inni tokko ni ilaalla. Egaa kun faayidaa mallattoo waraabbii keessaa isa afuraffaadha jechuudha. Isa afuraffaadha.
maal jechuudha egaa waa'ee jecha tokko haasofna yoo ta'e yookiin immoo waa'ee jecha himicha keessatti dhimmi isaa dubbatamu yoo ta'e kan mallattoo waraabbii keessa gashinee kanatti agarsiisuu dandeenya. Fakkeenya biraallee fudhachuu ni dandeessu. Fakkeenya baay'ee isaa jechuudha. Egaa kuni akkuma fakkeenyatti tokko isin fudhadhee fakkeenya baay'ee fudhachuu dandeessu. Maaliif jecha tokko fakkeenyaaf waa'ee fakkeenyaaf amma jecha dhadhaa jedhu namoonni waa'ee dadaa jechuudhaan dubbisu yoo jenne dubbatu yookiin dubbisu yoo jenne egaa jecha dhadhaa jedhu sana maal goona jechuudha mallattoo waraabbii keessa gashina jechuudha. Akkuma hoolaa kana kan biraas ta'uu danda'a. Egaa kuni faayidaalee mallattoo waraabbii keessaa muraasa isaa isiniif kaaseen jira. Egaa kun muraasa hunda miti baay'een jiraachuu danda'a. Egaa ani muraasuma irratti xiyyeeffadhe kan biraa isin barreeffama garaagaraa dubbisuun argachuu dandeessu. Hamma tokko baay'ee murteessoo kan jedhamanidha. Faayidaan asitti kaase kuni kan hafe jiraachuu danda'a jechuudha. Egaa kuni mallattoo waraabbii kamitti akka fayyadamnudha. Egaa inni biraa immoo mee garaagarummaan isaanii yoo maali kan jedhu xiqqoo haa ilaallu mee garaagarummaan isaanii. Yeroo baay'ee garaagarummaan mallattoo waraabbii fi keente kun yeroo baay'ee ifaa miti jechuun egaa sadarkaa afaan Oromoo qofatti iyyuu sadarkaa afaan birootti afaan baay'ee guddata fakkeenya afaan Ingilizitti iyyuu jechuudha. Yeroo baay'ee wal dhaha jechuudha akkaataatti namoonni jedhan. Yeroo baay'ee namoonni baay'een akka jedhanitti mallattoo waraabbii qeenxes ta'ee dachaa akka filannoo keenyatti fayyadamuu dandeenya. Lamaanuyyuu faayidaan isaanii ga'een isaanii tokkuma jedhu. Faayidaan isaanii yookiin ga'een isaanii tokkuma jedhu namoonni baay'een akkasitti irratti walii galu. Kan namoonni baay'een immoo yeroo baay'ee mallattoo dachaa kun waraabbii dachaa kun irra guddaadha. Inni qeenxemus irra xiqqaadha yommuu jedhamtu jira. Fakkeenyaaf amma afaan Ingilizii isa kan biyya Biriiteenitti dubbatu biyya Ameerikaa dubbatu keessatti amma yaadni kun lamaan waliin faalladha. Fakkeenyaaf warri tokko inni dachaa kuni irra cimaadha. Inni qeenxeen kun irra xiqqaadha yookiin inni qeenxeen kun irra cimaadha. Akkas jedhu wal jala alternatively fayyadamu jechuudha. Kan rakkina hin qabu hundumaafiyyuu hamma tokko garaagarummaan isaanii garuu irratti walii galame keessaa muraasa fakkeenyaaf akkas jedhu jecha tokko qofaa mallattoo waraabbii keessa gashina yoo ta'e egaa waraabbii qeenxee fayyadamna jedhu yeroo baay'ee. Egaa kun sadarkaa afaan Oromootti qorannoo isaa maalirra akka ga'e isin beeku yeroo baay'ee akkanatti yaaduma jeneraalii waliigala ta'een akkasitti fudhadhe malee ispeesifikaalii afaan Oromoo qofatti kan ilaallatu wanti yaadu isin beeku kitaabarraa isin argine akka kanatti garuu yaadni waliigalaa afaan baay'eetti kan waliigalamu yeroo baay'ee waa'ee jecha tokko haasofna jecha takkittii qofa yookiin singil karaakteristiksii yoo mallattoo waraabbii keessa gashine yoo ta'e mallattoo qeenxee fayyadamna. Waraabbii qeenxee fayyadamna jedhu fakkeenyaaf akkuma yeroo jalqaba fudhadhetti namoonni baay'een jecha hoolaa jedhu hoolaa jechuun barreessu kan jedhu keessatti egaa hoolaa kan jedhu kun jecha tokko waan ta'eef mallattoo waraabbii qeenxee keessa kanatti gashina jechuudha. Garuu dachaa keessa gashinu rakkina hin qabu. Yeroo baay'ee yaadichi xiqqaa waan ta'eef sadarkaa jechaatti gadi waan ta'eef mallattoo waraabbii qeenxee yoo fayyadamne baay'ee gaariidha. Akka kanatti garaagarummaa akka tokkotti kaa'amuu ni danda'a jechuudha. Egaa garaagarummaa kan biraa irratti immoo akkasiidha. Fakkeenyaaf kan waraabbii keessa gashinu hima yookiin gaala yoo ta'e immoo mallattoo waraabbii dachaa fayyadamna jedhu. Kan mallattoo waraabbii keessa gashinu fakkeenyaaf hima yoo ta'e yookiin immoo gaala yoo ta'e kana jechuun jecha tokko ol yoo ta'e jechuudha. Jecha tokko ol yoo ta'e mallattoo waraabbii dachaa keessa gashinaadha. Akka kanatti irratti walii galama. Egaa akka kun rakkina hin qabu. Isa qeenxee fayyadamuu dandeenya garuu yeroo baay'ee sadarkaa himaatti yookiin gaalitti yookiin jechi sun tokko ol yoo ta'e mallattoo waraabbii dachaa fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma armaan dura ilaalaa turre jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Duuba deebinee fakkeenya garaagaraa kaasan ture waan ta'eef akkuma sanatti fakkeenyaaf abbaan warraa hojii manaa keessaa haadha warraa gargaaruu qaba kan jedhu kun amma yaadichi kun akka himaati waan ta'eef yookiin jecha tokko waan ta'eef isa akkanaa kana mallattoo waraabbii dachaa keessa gashina jedhama yeroo baay'ee kan isa qeenxee keessa gashine garuu waan rakkina qabu miti haa ta'u garuu garaagarummaa isaanii yeroo baay'ee adda baasuudha. Kaa'ama jechuudha. Inni kan biraa garaagarummaa isaanii keessaa yeroo mallattoo waraabbii lama ta'anii
ta'anii tokko isa kan biraa keessa gashinee barreessuu barbaanne waraabbii qeenxee gara keessatti barreessuun waraabbii dachaa gara alaa oolchinee barreessina. Inni garaagarummaa isaan kan biraa kanaadha yeroo baay'ee kan fudhatamu. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf hima tokko yookiin barreeffama tokko keessatti mallattoon waraabbii lama wal keessa gale yoo barbaachise. Kana jechuun yaada nama biraa haasa'aa osoo jiru yaaduma san keessa immoo yaada biraa mallattoo waraabbii keessa galuu kan barbaachisu jira yoo ta'e gara alaatti yookiin yaada alaa sana mallattoo waraabbii dachaa keessa kaa'uudhaani isa keessa immoo yaada isa gara keessa jiru immoo mallattoo waraabbii qeenxee keessa kaa'uudhaan barreessina jedhu namoonni baay'een yaada waliigalaatti kitaabilee baay'een akkasitti jira. Egaa kun waliigalteedha yeroo baay'ee. Egaa akkasuma immoo vaayis barsaa gochuu ni dandeenya yeroo itti vaayis barsaa yoo jedhu yaada isa gara alaa jiru sana mallattoo qeenxee irra keessa gashinee yaada isa gara keessaa jiru sana immoo mallattoo waraabbii isa dachaa keessa gashinallee yeroo itti jedhamu jira. Guutumatti kana olterneetiivili fayyadamuu dandeenya lachuuttu garuu akka ammaatti kana cimsee isinitti yoo akkanatti fayyadamne baay'ee gaariidha. Kana jechuun mallattoo waraabbii isa dachaa gara alaa oolchinee ishee qeenxee immoo gara keessa yoo oolchine baay'ee gaariidha. Kanatti maaliif dachaa ta'uun isaayyuu humna isaa agarsiisa waan ta'eef cimuu isaa agarsiisa waan ta'eef qeenxee yoo ta'e immoo isuma dachaa sanaa gadi jennee akkasitti baay'annuuf keessa yoo oole baay'ee gaariidha. Kanaaf fakkeenya fudhadhe keessa fakkeenyaaf qorattoonni seelluu afaan Oromoo maaliif namoonni baay'een jecha hoolaa jedhu hoolaa jechuun barreessu jechuun qorannoo eegalan. Egaa amma asirratti yaada kana kan jedhe anaa miti. Maaliif namoonni baay'een jecha hoolaa jechuun barreessu jedhanii kan yaada kana dubbatan eenyudha? Qorattoota seelluu afaan Oromooti jechuudha. Qorattoota seelluu afaan Oromooti akkanatti hima gaaffiiti dhumarra mallattoo gaaffiin kaa'ee dirqama hima gaaffii waan ta'eef egaa akkuma jalqaba jedhee himni tokko sirna tuqaalee keessatti isaa eeggateeti kan waraabbii keessa galu jechuun waraabbii boodaan sirni tuqaalee kan dhufu hima sanaaf sirnuma tuqaalee isaa hundumaayyuu mallattoo waraabbii xumurateeti kan mallattoo waraabbii keessa galu jechuudha. Himichi sun addatti yaadni nama biraa sun yookiin yaadni bakka biraatti fudhanne suni. Kanaaf asirratti amma maaliif namoonni baay'een jecha hoolaa jechuun barreeffama jedhu keessatti amma yaada nama biraati akkuma jirutti yaada qorattoota afaanii seelluu afaan Oromooti yaadichi kan biraati. Achuma keessa immoo kan isaan irratti haasa'aa jiran waa'ee jecha hoolaa jedhu kana waan ta'eef irratti kan haasa'aa jiran jecha hoolaa jedhu kana waan ta'eef achi keessatti isa sanas mallattoo waraabbii qeenxee keessa gashinee kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maaliif amma asirratti maaliif namoonni baay'een jecha hoolaa jechuun barreessu jennee qofa ishee hoolaa jedhu kana waraabbii keessa gashinee yoo ta'e xiqqoo ifan ta'u waa'ee maalii akka haasa'aa jiran qorattoonni akkasumas maara xiyyeeffachaa akka jiran jecha kanarratti xiyyeeffachaa yookiin yaada kanarratti xiyyeeffachaa akka jiran namaaf hin ifamu waan ta'eef ifa namaaf hin ta'u waan ta'eef kanaaf yaadicha isaanii sana keessayyuu maaratti akka xiyyeeffan jecha sanaayyuu mallattoo waraabbii keessa qeenxee keessa yoo gashinee kanatti ifa namaaf ta'a waan ta'eef akkanatti yoo fayyadamne baay'ee gaariidha. Egaa kun dirqamaa miti jedheen jira. Maaliif fakkeenyaa fi asii kana jechuudha. Yaada guutuusaa kana mallattoo waraabbii qeenxee keessa gashinee ishee keessaa oolaa jedhamu immoo dachaa keessa yeroo itti gashinu jiraachuu ni danda'a. Akkasitti yoo gashines homaa wanti rakkisu hin jiru yaadichoo mallattoo waraabbii keessa kaa'uu danda'udha. Kan yeroo baay'ee isa dachaa kana alaayyuu fayyadamne jedhama. Kanaaf egaa wanti tokko irratti walii galamutti akkanatti yoo fayyadamne gaaf tokko immoo sirriitti qorattoonni afaanii qoratanii irratti walii galanii afaan Oromoo keessatti nu maxxansuu danda'u. Gaaf sana immoo akkana ta'uu qaba jennee jala sararuu dandeenya. Ammaaf garuu akka kanatti yoo fayyadamne baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Egaa amma tokko barumsa keenya irraa keessatti waa'ee mallattoo waraabbii hamma tokko akka hubattan abdiin qaba jechuun waan baay'ee jennee jirra. Kanaaf kuni barumsa keenya irraa kana fakkaata. Egaa yeroo biraatti immoo sirna tuqaalee keessaa barumsa isa kan biraa akka qabannee isiniif dhiyaadhu. Asuma waadaa isiniif galuun barbaada kan namoonni hordoftan kan wayiddanillee beekaa namoonni baay'een yeroo akkan hordofaa jirtanis nutti himtuu baay'ee akka irraa barattan nutti himtuu. Egaa warri kaanis immoo irraa bartuu egaa hordofaa isin jedha. Yeroo baay'ee wanta barumsaaf ta'u kan hin jaallannu hordofuu waan nama kofalchiisu waanuma nama gammachiisu qofa laalla. Al tokko waan sammuu keenyaaf ta'u waan afaan keenya fayyadu waan nuuf nu fayyadu ilaaluun kanatti gaariidha. Kanaafuu maaliif nuun nama biraa barsiisna asirraa yoo baranne deemnee nama biraa barsiisna waan ta'eef afaan keenya guddisna waan ta'eef afaan keenya yoo guddate kan afaan guddaa ta'u
Kanaafuu dubbiidhaan dubbanne qofa afaan Oromoo dubbanne namni baay'een afaan Oromoo dubbatee qofaa miti afaan tokko kun guddatu seera isaa eeggatee qulqullina yoo qabaatedha afaan tokko guddaa kan taasisu jechuudha salphaadha. Maaliif dorgommii afaanii keessaa yeroo baay'ee qulqullinni afaanichaa ilaalama jechuudha. Maaliif seerri lugni afaanichaa wal ta'eera namni hundumtuu qixa sirriin itti barreessuu danda'a akkasitti yeroo itti ilaalamu jira waan ta'eef namoonni hundumti keenya afaan keenyatti immoo afaan Oromoo itti dhalannee barreessuu dubbisuu yoo dandeenye seerri luga isaa inni akkanatti yoo barreessine baay'ee gaariidha. Maaliif yeroo ammaa kana keessattuu afaan Oromoo sooshaal miidiyaa irratti baay'ee akkuma argitti barreeffamaa jira waan ta'eef nama qaanessaa itti xiyyeeffannu keessattuu warri afaan Oromoo sirriitti dubbatu barreessinu yaada garaagaraa barreeffama dhedheeraa barreessinu barreeffama namoonni irraa baratan barreessinu seericha isaa seerri luga isaa inni yoo barreessine baay'ee gaariidha. Baay'ee hawwataadha. Yaadicha qixa sirriidhaan dabarsa waan ta'eef seerri luga irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuun barbaada namoonni barreeffama garaagaraa barreessan keenya kitaaba garaagaraa yommuu ilaaltan sirni tuqaalee baay'eetti irratti yaadicha yommuu qixa sirriin dabarsanii jira waan ta'eef seericha eegaa isiniin jechuun asumaan dhaamsa isinii dhaabuun barbaada. Egaa kaa barumsi keenya irraa kana fakkaataa kutaa biraatiin barumsa biraatiin nagaan intaraatiin jira chaanaalii keenya sabiskiraayib sheer gochuun laayik gochuudhaan jajjabeessanii jenna yeroo gaarii qabaadha.